Ogeeyyii fi hooggansi garaagaraa naannoo Amaaraa irraa dhufan inisheetiivota akka magaalaa Adaamaatti hojjetaman daawwatan. Akka magaalaa Adaamaatti inisheetiivota hojjetaman keessaa tokko galma Gaalaarii Smaart Adaamaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti keessummoota naannoo Amaaraa irraa dhufan baga nagaan dhuftan jechuun yaadama Smaart Adaamaa lafa qabsiisuun tajaajila kennamuu fi nageenya magaalaa keenyaa akkasumas qulqullina magaalattii mirkaneessuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu keessatti piroojektota gurguddoo jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessan bocamanii hojjetamaa jiraachuu dubbatan. ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የምናመጣው ሳይንስ እንከተልን ያለ ከዛ ምንድነው ያደረግነው ቤዝ ላይን ነው ያስጠናነው በኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ያለንበት ደረጃ አውቀን የገባንበት ቢፎር ስማርት አዳማ ነበረችበት አዳማ በጥናት ተቀምጧል እያንዳንዱ ሴክተር ያለበት ይሄን ከለየም በኋላ ዲጂታል አዳማ እኛ ጋር የሚቆም ሰው ህብረተሰብን ራሱ የሚያካትት ነው ሙሉ ሴክተር ወደ ዲጂታላይዜሽን እናምጣ ስንል ፋይል መለየት ጀመረ። itti dabaluunis obbo Haayiluun magaalonni naannoo Amaaraa 80 ol ta'an magaalaa Adaamaatti Smaart Adaamaa irratti muuxannoo qooddatanii jiru jedhan. እናንተ ጋር ያሉ ተሞክሮ እኛም ወስደን እኛ ጋር ያለውን እናንተ ወስዳችሁ አብረን ከተሞቻችን መቀየር እንችላለን የህዝብ ችግር ይፈታል ብዙ ፈተናል ማለት ነው ብዙ ችግሮች ተፈተዋል በዚህ ብዙ መረጃዎችን መቆጣጠር ችለናል መታወቂያ 100% ዲጂታላይዝ አድርገናል 100% ሁለት ዓመት አልፏል የወረቀት መታወቂያ አንሰጥም ለነዋሪ ይሄን በማድረጋችን ትክክለኛ ስራ አጥ ወጣቶችን ስራ የማሳዝ እድል አግኝተናል sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastera magaalota naannoo Amaaraa obbo Ahmediin Mohammed akka jedhanitti magaalota 80 ol naannoo Amaaraa hirmaachisuun kan dhufan ta'uu himanii magaalaan Adaamaa kenna tajaajila dijitaalessuu fi ammayyaa akkasumas sirna bulchiinsa qabeenya pilaaniidhaan akka buluu fi muuxannoo magaalaa Adaamaatti arganne qindeessuun magaalota keenya irratti hojiirra oolchuuf karoorfannee jirra jedhan. ወደ 80 የሚሆኑ ከተሞች ከንቲባዎችና ስራ አስኪያጆች በዚህ መድረክ ተካፍለዋል። ስለዚህ አዳማ ከተማ ላይ ይሄ ያየን ያለ ነው። በተለይም ደግሞ ዘርፈ ብዙ የሆነ ፋይዳ ያለው ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መሆኑን ለማየት ችለናል። አሁን ያለበት ደረጃ በጣም የችግርን የሰዎችን የህዝብን ችግር እየፈታ ያለ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እየፈታ ያለ የኦቶሜሽን ስራ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስራ የሲሲቲቪ ሰርቪላንስ ስራ ለማየት ችለናል። ይሄ ተጠናክሮ ከቀጠለ ደግሞ በትክክል ህዝባችን እያነሳች ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍታት ይቻላል። እንደ አማራ ክልል ይሄ ኢኒሺዬቲቭ በ8 ከተሞች ለመጀመር አሁን እንቅስቃሴ ጀምረናል። የልምዱ ሁሉ መነሻ ደግሞ አዳማ ነው። ogeeyyii fi hooggantoonni naannichaa irraa dhufan yaada raadiyoo ABS'if kennaniin muuxannoo magaalaa Adaamaa irraa fudhatan gara naannoo isaaniitti yemmuu galan hojiirra akka oolchan dubbatan. Guyyaan har'aa akka naannoo Amaaraatti kantiibaa fi wajjira bulchiinsa tajaajila akkuma jiru waliigala taaneetti kan dhufne muuxannoo Adaamaa irra jiru ilaalleetti kan jirru keessattuu Adaamaa irraa kan ilaalle siistartii kan sirriitti kan hojjetti galchan keessattuu hojiiwwan hojjetaman yoo ilaallu gara naannoo keenyatti yeroo fudhannee hojjennee kan fudhannu waa'ee kaadaastarii lafaa waliin wal qabatee seeraan alummaadhaan yookaan hattummaa hambisuudhaaf hojiiwwan hojjetan baay'ee gaarii fi kan jajjabeeffamu gara naannoo keenyatti yookaan magaalaa keenya fudhannee cimsinee kan hojjechuu dandeenyudha akka nuti ilaalle hojiiwwan har'a asitti ilaalaa ture qabatamaan bulchiinsa magaalaa qofsoon ta'een hamma gandaatti bu'ee hamma uummataatti bu'ee uummata waliinis abbaa qabeenyaa waliinis ta'anii gaggeessaan xiyyeeffannoo addaatti laatee ogeessoonnis humna qabaniin wal gargaaranii hojiiwwan hojjetaman waan ta'eef hojii gaarii fi nama boonsu jijjiirama biyyaa keessattis hojii guddaadha jenneeti kan fudhannee kan ammoo gara naannoo fi magaalaa keenyatti fudhannee ciminaan kan itti hojjennu ta'a hojiiwwan gaariidha kan ilaalu.